Akkam abbe? Mata agarrama. Aboo rawana yaadaa jira. Bakka shamarran tokko jaalachuu malee hin baradhu. Maali shamarran jaalattu malee siin ta'u? Aboo dhiisatti moo ko shamarran jaalattu malee barumsaa dhufuun isaa sitti tolaayi. Sin barbaachisu garuu ani maal sittani malee gitaa? Waan makkanaa kana dhiisini. Ani waan akkasii shamarran jaalachuun dirqama natti ta'a. Hoon jaaladhee malee bakka tamaariin barnoonni siin ta'u shamarran hoo jaalatte malee. Sa'aatii kanatti jaalachuun barbaade bakka ati maa inni? Biyyaa sitti mee garuu mee dhaqi ilaalle. Amma kiinde. Maqaan koo Magartuudha. Magartuu. Maal seetu beektaa? Shamarran jaalachuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi jaalachuun barbaade akkami? Ati anaammoo? Ati moo? Maal fakkaata kun? Janfal? Maal? Maal nama jaalattee hin beektu? Of laaftee taalu? Moo daawwitii fakkaata kun? Mee daawwitii keessatti of laaliidhu? Maali boorra moo? Yookaan namni bifa bareeda. What? Maali kun? Arramoo nama dubbise seexanan dubbise moo Kiristoos? Wanti esi mariisiisuuf jedheen. Maal rakkoo qabanii? Akkamii yoomtuudha? Rakkoo hin qabu. Dhugaa dubbachuuf siin jaaladha dheen. Na jaalatte? Hiriyyaan qaba. Beektaan immoo kaleessa gargara wallollee yoo inni naa dabaluu baate rakkoo hin qabu. Hiriyyaa qabda? Nan qaba ture wallollee ture. Walloltani? Bakka oonni si dabaluu baate waraana mubattan naa dawwalta gaa? Rakkoo hin qabu siin dawwala. Miti? Keenaan adda. Duwwaa sagal? Kudha shan? Afur? Ishi Ishi bakka naa dawwali kaa? rakkoo hin qabu siin dawwala. Ishi. Kan koo taasisi kaa. Kana abbee walitti naqi immoo. Caalmaa mattu walitti naqee kan koo taasisa kana immoo. Kun immoo kan koo. Ivan, ada mau ada cuan jedam. Bahaya beredam. Masih di kita. Shamarran jaalachuun barbaada. Innaa kanaaf isin jaaladha wajjin baranna. Wal jaalannee wajjin baranna jechuudha. Maal jaalalli immoo yeroo qabamu? Yeroo qaba wanti hunduu yeroo qaba yeroo kamiyyuu yeroo qaba jettee ilaaluu qabda. Ati kanatti koo wal jaalanne ani immoo jaalala barbaada jaalala fallisin. Jaalala barbaadde jaalalli yeroo kanatti waan mijataa ta'e natti fakkaatu garuu bara deeman keessatti jechuudha. Yeroo madaalamaa jiru amma yeroo kanatti dubara jaalatti waan galmaan geessu natti fakkaatu. Amma yeroo qaba macaafa lallabaa dhaggeeffatu wanti yeroo qaba jedhee dubbifatu waan kam yoo ta'e dirqama baasee bakka taaliif dabarsuu qabu nama naa godhu. Maali wali kiristaanaa maatiin jaalala kana bush gootu. Jaalala waan jiraan garuu wanti hunduu yeroo waan qabuuf malee jaalachi wallaalee tuudoo qabattee miti garuu immoo wanti qabu yeroo qabu. Garooti gara fuulduraattu bara kam keessattuu kaayyoo kee mul'ata kee galmaan keetii dubara jaaladhu malee kaayyoo kee dhoskuuf jecha dubara jaalattee galma dhabuu hin qabdu waan kamuu yoo ta'e galma ga'uu qabda waan ta'eef kanaaf tanaaf galatamu waan hundaa'u. Dhugaa jechuudha. Gariin akkanaa arrabsu gochaa turanii gariin immoo akka lolaa waan tokko gochaa turanii garuu bara kee kanatti dhiiraa gorsanii jiraachuu isaaniitti baay'ee gammada.
Maal tokko sirii waan maasoftu wallaalee bannaa si mari'adha tokko immoo sirii inumaa na rabsitu seeta. Kana booda lammatti maqaa shamarranii dha'u. Shamarrantu na barsiisaa isaanii moo isaanii. Ani sitti himamiti kana booda daftara kitaabaaf daftara malee guddachaa oolanii.